Umuriin isaa gabaabaa miti. Kan ittiin miidhamanis muraasa miti. Kan ittiin wal fixanis ammoo xiqqoo miti. Dhalootas wal ficcisiiseera. Shakkii dhaloota gidduuttis naqeera. Duguggaa sanyiitiifis ammoo sababa ta'eera. Bakka milkaa'eefittis ammoo gaggeessitoota hedduu aangoorraa buuseera. Informationiin sobaa yookiin dogoggoraan kun biyya tokko nageenya biyya tokko nagaaf tasgabbii dhoowwachuu danda'a. Fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Jira biyya keenya keessatti sababa odeeffannoo sobaatiin lubbuun namootaa yeroo darbu, buqqaatiin yeroo uumamu, xiinsammuun namootaa yeroo miidhamu agarreetiin jirra. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii addaa har'aatiin ammoo qophii addaa dhimma oduu sobaa irratti xiyyeeffate isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenyadha. Egaan oduun sobaa tamsa'uu kan eegalee dhaabbanni maxxansaa eegaluu wajjin umurii wal fakkaataa akka qabuun gama kanaan namoonni qorannoo geggeessan ni addeessu. Addumatti ammoo garuu bara keenya keessa sababa miidiyaaleen hawaasummaa heddummaatanii fi hordoftoonni baay'ataniif yeroo kamiyyuu caalaatti odeeffannoon dharaa babal'achuunsaa beekamaadha. Soba adda baafachuufis nama danqee jira. Sobni dhugaa fakkaatee wallaalummaanis ammoo beekumsa fakkaatee sadarkaa itti dhaloota liqimsu irra ga'eetiin jira. Baay'een goyyoomaniiru. Beekaa fakkaachuun dhalootas goomsaniiru. Yaada isaanii, fedha isaanii dhugaa fakkeessanii miidiyaa argatan irratti tamsaasuudhaan dhalootas miidhanii jiru. Inni kun gadi fageenyaan qoruu adda baafachuu gaafata. Kanaa achi ammoo sobni dhugaa fakkaatee itti fufuu danda'a. Egaan biyya lafaa oduun sobaa hatattamaan keessa tamsa'u keessa dhaloonni jiraatu waan naga'e akka sirriitti amanuun gaaffii tokko malee kan simatu utuu hin ta'in gadi fageenyaan qoree secca'ee kan adda baafatu ta'uutu irraa eegama. Abtaamuu Xibabuun jedhama. Dhaabbata Itoophiyaa Cheek jedhamu hojii odeeffannoo qulqulleessuu yookaan immoo mirkaneessuu isaa afaan Ingiliziitiin fact checking jedhamu hojjenna. Achi keessatti hojjetaa odeeffannoo qulqulleessuu yookaan immoo mirkaneessuuti. Odeeffannoowwan sobaa fi dogongoraa miidiyaawwan akka televezyiinii fi raadiyoo irratti kana malees immoo maxxansawwan garaagaraa irratti qoodaman isaan hordofne hojii isaan sirreessuu yookaan immoo uummanni odeeffannoowwan sobaa fi dogongoraa irraa akka of eegu yookaan akka of qusatu hojii odeeffannoo mirkaneessuu hojjechaa turreerra. Maqaan koo Wandimmoo Darajeen jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Haramaayaa waggaa arfaffaa seeraati. Odeeffannoo sobaa gaafa jennu yookiin immoo odeeffannoo dogoggoraa gaafa jennu namtichi qophii sana qopheessu information ni dabarsaa yookiin odeeffannoo ni dabarsaa jiru soba ta'uusaa yookiin immoo kaka'umsa dhuunfaa yookiin immoo geenni information sana dabarsuu yookiin odeeffannoo sana dabarsuu irraa argatu irraa kan ka'e oduuwwan dharaa yeroo inni dabarsu odeeffannoo sobaa jennaa jechuudha kanaan. Keessumattuu ammoo barri amma keessa jirruun bara soba dhugaa irraa adda baasuun nama danquudha. Guyyaatii gara guyyaatti wantoonni nuti miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa irraa dhageenyuun televezyiinoonni adda addaa kanneen barreeffamanii fi tamsa'an utuu dhugummaan isaanii hin ilaalin simachuudhaan dhaloonni gatii guddaa baasisaatiin jiranii. Keessumaa immoo odeeffannoowwan garaagaraa kallattiilee adda addaatiin yeroo nu quunnaman utuu hin simatin dura dhugummaa isaanii adda baafachuun barbaachisaadha. Kanaaf oduu sirrii dhararraa adda baafachuuf wantoota ilaaluu mallu keessaa muraasa yoo fudhannee oduun sobaa yeroo hedduu loojikiidhaan akka nuti adda hin baafanneef miira keenyatti kan dubbatu. Oduu haaraa waa'ee gaggeessitoota siyaasaa yookaan namoota nu wajjin waliin gallee dhiyeessuun akka nuti yeroo fudhannee gadi fageenyaan itti yaadnee adda hin baafannetti miira keenya dadammaqsuudhaan odeeffannoo dogoggoraa ta'uu akka dagannu nu taasisa. Akka nuti yeroo fudhannee itti yaadnee dhugaa sobarraa adda
adda hin baafanne nu taasisa jechuudha. Kanaaf amala odeeffannoo sobaa keessaa tokko miira namaa qofarratti kan hojjetu, itti yaadamee akka soba ta'uusaa adda hin baafamne carraa sammuutti fayyadamuu kan nama dhorku, hammina barbaadameef kan dhaloota kakaasu gocha hamaadha. Yoo argiteetta ta'ee bifa miira namaa tuqaniin fakkeenyaaf waa'ee saba tokko haasa'aa yoo ta'e saba sakaanii wajjin walitti buusuudhaaf karoorfameera yoo ta'e bifa sammuu namaa yookiis immoo miira namaa to'achuu danda'uudha informationiin akkasii kan isaan qindaa'an. Odeeffannooleen sobaa kun yeroo tamsa'anii wantoota dhugaarraa fagaatan yeroo baay'ee wantoota gurguddisanii dhiyeessuu fa'arraa kan dhiyaatan waan ta'eef bifa kanaan ilaaluudhaan adda baasu. Kan biraan immoo nama information sana nuuf dabarsaa jiru dhugummaa isaa hojiin duraan hojjeteen ilaallee credibility isaa yookiin dhugummaa hojiin duraan hojjechaa ture ilaaluudhaan adda baasuu dandeenya. Oduun sobaa yeroo hedduu wantoota baay'ee wal falmisiisu irratti yaada ejjennoo kan qabatudha. Mata dureewwan yaadota garaa garaa nama hawwatan kaasuudhaan akka namoonni hedduun dubbisan yookaan yaada itti kennan addumaan miidiyaalee hawaasummaa irratti wantoota maxxanfaman yoo ta'e immoo baay'ina namoota ilaalaniin sababa galii argataniif baay'een isaanii mata dureewwan namoota harkisan malee dhugummaa isaa irratti kan xiyyeeffatan akka hin taane ni argina. Isaan kana dhaloonni adda baafachuu hin dandeenye taanaan dhaloota irratti miidhaa guddaa akka isaan fidan waan wal dhoksuu dandeenyu miti. Sababiin isaa namoonni oduu dharaa facaasan galii fi hordoftoota danuu argachuuf yaalii godhu malee dhugummaa oduu facaasaniif dhimma hin qabaatanii. Yeroo dhiyoos oduuwwan garaa garaa tamsa'an namoonni hordofan isa kana arguu hin oolle jedheen amanam. Sababni isaas ammoo namoota fayyaa ajjeesanii namoota du'an ammoo akka waan jiraniitti kan dhiyeessan jiraachuu isaanii qofa osoo hin taane guyyoota muraasa booda oduu isaan dhiyeessan dhara ta'uun yoo mirkanaa'e illee utuu hin saalfatin dhara tamsaasutti kan fufan danuutu jiru. Maqaan kan koo Amiir Giddiin jedhama. Barataa seeraa Harama Yuunivarsiitii waggaa arfaffaan baradha. Oduu sobaa jechuun oduu miidiyaan tokko yookaan qaamni tokko yaadee kireet godhee kaayyoo garagaraatiif political motivii ta'uu danda'a, ikonomikaalii ta'uu danda'a. Kaayyoo isaatiif itti yaadee kan inni prepare godhee gadhiisu oduu sobaa gaafa jedhu oduun dogongoraan immoo osoo yookaan negligentilii jechuun keerfulii ta'uu dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Eeggannoo cimaa kennuufii dhabuurraa kan ka'e dogongora uumameen oduu dogongoraa akkasitti dabarsu. Wanti daran nama ajaa'ibsiisu garuu dharri kun akka itti hin fufneef namootni isa kana irratti yaada kennan homtuu dhibuunsaa kan nama ajaa'ibsiisudha. Inni kun akka gadi fageenyaan itti yaadnus nu taasisa. Dhaloonni keenya hangam akka dhara mormuuf fedhii hin qabnes nutti agarsiisa. Inni kun immoo irraa jalaan dhaloota keessatti akka barsiifata ta'aa hin deemneef itti yaaduu fi dharaan mormuun murteessaadha. Yeroo hedduu oduun siyaasaa wajjin wal qabateem dhaggeeffattoota hedduu sababa horachuu barbaadaniif dhugummaa oduu sanii irratti xiyyeeffannoo guddaa hin taasisani. Inni kun dhaloota rakkoo hedduuf kan saaxilu qofa osoo hin ta'in yeroo amma keessa jirru kana dhaloota mancaaseera jechuun ni danda'amas. Egaan wanta hundarraa garuu ammoo oduu tokko keessumaa gama siyaasaa wajjin kan wal qabatan utuu hin amanin dura adda baafachuun murteessaadha. Utuu odeeffannoon tokko adda hin baafatin simachuu jechuun utuu jecha weedduu tokko hin dhagahin sagalee dibbee dhaga'anii harka rurrukutuu eegaluudha. Mee ji'oota muraasa darban keessa miidiyaalee garaa garaa irratti oduuwwan darbaa turan irra deebiin haa ilaallu. Meeqan isaaniitu oduu sirrii tamsaase? Oduu facaasaniif itti gaafatamummaan kan ittiin dhaga'amne hangam danuu ta'aa jiru. Isaan kanneen salphaatti otoo takkattaaneem
daran kan nama yeellaasan akka ta'e ni hubanna. Baay'een dhara tamsaasanitti hin yeella'anii. Yeroo hedduu namoonni maallaqa argachuu irratti xiyyeeffatan wantoota namooti dhaggeeffachuu fedhan irratti xiyyeeffachuudhaan dhugaa xiqqoo ishee keessa darbachuun dharaan dhaloota garaa bokoksaa jiru. Waan hundarra oduun sobaa yoomiyyuu qorannoo sirrii jalaa kan miliqu yoo fakkaate illee sirriitti seecha'anii dhugaa fudhachuun soba ofirraa qolachuun murteessaadha. Odeeffannoowwan jiran akka dubbii waaqaatti simachuu irra gadi fageenyaan qorachuun barbaachisaa ta'a. Hayyee egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin addaa nuti dhimma odeeffannoo sobaaf dogoggoraa ilaalchisuudhaan qopheeffannee isin biraan ga'a turre kan hagammaatti dhaggeeffachaa jirtan ture. Qophicharraa akka barattan abdii guutuu qabna. Waan hamma xumuraatti obsa keessaniin nu faana turtaniif guddaa isin galatoomsanna. Qophicha qopheessee kan isin biraan gahaa ture ana Eebbisaa Takkaalinyiiti. Qophiileen keenya hafan kanneen biroon itti fufu yaada nuuf qabdan nu biraan ga'uu hin dagatina.